balleessiti narraabsaa buute daabkichaan maaliif irraa balleessiya? Si dhufee eegalu. Eessatti? Hogguu hamaan qabu hogguu hamaaniin siif deeggartoota teenaa saleetti langat qophaa dhagee malee ani hogguu ijoollee waraabdee barmuniira asliin sirra olee hoggaan ajjaan ammaaliin balleessa hamaan akkaati jira deemtee leenca kan tuttu leenca qabaatee kan hineefi leenca hamaan dubbisuun hamtu nama gooti. La dhageeffadhu. Ani bara osoo maal jaaladhu jettee namaatiin deemta. Dhageeffadhu waan jedhe Habiibti. Muniira. Wallah. Ni dhagee asli ni dhagee. Ayyee ani waan jedhee namni Kamaaliin goomse Muniira fi kuulleedha. Firaanki gidee inni jiru hunda wajjin harkadhanii gideen ajandaa fi dhugaatti isaatirra seenanii isintuyyuu har'a jabaa kennaa akka tuffatu nu qoree amma achi galtii isaatirratti waliin gahina jedhe malee ani hamtuu ta'een dubbanne hamilee warra ta'uuf jedhee ati mootu yoo akka carraatee bakka wanirratti haa ta'uu jiraate suuraa kiyya qofa galabbaxii kunoo kadiirillee dhiifama godhee fi Kamaaliin natti muddi anjaarsa keetti yoo dullallee na tumte ishii. Anjaarsa baraartuu fi anjaarsa qomaaticha. Wallahi akkanuma jedhe ani beekuus maaliif beeyta? Ani waa'ee gaafa inni dhageeffadhu Muniira ani waa'ee kuulleen gaafa inni walitti ulfeessinee minaamin jedhamee san fa'a kaasee sanuunni hangasirra galcheen arrabsinaan warri hamilee ta'ee fi jajjabeessee namicha kana asiin gahee akka jedhutti akka fakkeenyatti uffaa mubaarakiin fa'a hunduma kenna kaasee nuti asiin gahee jedheen malee. Keessatti an akka si jaaladhu hin beekta yenee lubbuu fannaati. Qaama sheeticha dhiisiti. Wallahi gabbuusaa miti laayina gabbuusaa miti. Isa dhugaa rabbisitti hima. Ani sheetichi waan Kamaaliin tuqee fi malee anaaf Kamaal maa irratti walga'inna waan feeroodhaan jedhe sii galee. Akkasii miti Kamaal kana walumaan dubbisuu turre nuti waa qofa dubbista. Nutis walumaan dubbisnee biraankiin beekte zama. Eegaa bakka amma kanaafi badii akka qabnu hubadhee ufitti illee muddee sittis muddee kuullettis muddee ati waan jaartii xiyya taateef si sirreeffachuuf siif kuullellee ufillee sirreessuuf malee. Na amane kanuma dhugaan jiru kana lakki anjaartii teetii miti maa badirraa na dogoggorsitaa yoo jette immoo suuraa Kamaal kaasi haga feete na raggate suuraa Kamaal na biraa kaasi ankeeti kophatti na baafadhu natti muddi wallahi Astagfirullah. Wallah nama koomenti jalatti Muniirante maafi arrabsinaan jedhanii tiriin natti manii rifadhee dhufe bakka na eeyden na dhabde jedhee kanaaf sheeticha gannaa na biraa kaase an kophatti si fedha waan dhalaa biraa wajjin si fedhu. Habiibti I love you wallahi kullee maa Muniira. Anda geeffadhu asli dhugaa rabbi akka ilma Oromoo tokkotti baay'een si jaalladha baay'een si kabaja obboleessa xiyyaati. Ani wallahi akka tokko godhatti illee. Wallahi illee qoosaa jiru. Wallahi qoosaa jiru. Sisi wallahi sheeticha na biraa kaase. Dubbiin sheetichaa dhumatte sheeticha na biraa kaase. Ani keeti yoo barbaade na arrabsi yoo barbaade na dhungadhu yoo barbaade zayitii danfisi natti na qiyyaafillee jaarsaaf jaartii walloluu duruu jira. Kanaafuu nyaataawwan Habiib wallahi sa'aatii wallahi jiini usnuma namni jaa. Wallahi dhuguma maqaa rabbii dhuguma si jaaladha kaasi sheeticha na bira suuraa kiyya ka biraan qabdu ati. Dhuguma jirtu kana bakka wallahi dhageenya bakka itti muddi waan biraa taate. Suuraa sheetichaa kaasi harama nama sheekaa areedaa kana ga'u areendi sanuu ol gara galee wanna saphii fakkaata saphiin haadame. Wallahi ajanda khinar ka doyte yeju normal wallahi lubbu suufi bayadu harara anu kaleessa Kamalana harara qabuna dhufe wallahi harara bayadu garu sheeticha kaase dhiise reefi gale laabi sene boyan utubaan ina Oromoo maal jette beeyta Muniira utubaan haga dhiiban qabaa haga dhiisan qabaa dhiifama inni gama kadiirillee maxxanse kadiir martullee maxxanse nu kadiir hin jaaran hin kabanya wallahi
waan inni kaadhiirin tu dhiifama sii godhe tokko si ustaaza kiyya fi gorfachuuf jedheen amma anaaf sirraa hin bareedu ati ana akka nama siyyaasa tokkotti Kamaal arrabsuu sirraa bareedu abbaan fedhe kan biraa arrabsuu kana akka footee na godhi Kamaal nu biraa kan lubbu wallahi sitti okay Kamaal ni kaasaatiin gaggeessa kama bultaa jarree dhaggeeffadhu laal akkiniin jeen ijoollee takka jalatti dhaqeetiin koomantii harargee keessaa dhage waan janiisii fi harargee keessaa fuullee fi Muniiraan duu qabanii jiran Arsii keessaa haadha faateetii fi Kamaal duu qabanii jiran Jimmaa keessaa takkitti Hasan Daabootii fi Ismaaree Abdishaa Aggaaroo duu qabaa jiran hoggusanii jala dhaqee nuti maal balleessinee jeen dhageessi amma ati Kamaalii fi fuulleen Kamaal deeggartan jee asliin isin arrabsu jiraa jiran asliin moo'ee yoo arrabuttiin jira akkasii dhaabbadhaan jeen galgala kana waan asliin geesse haya ani amma fakkeenyaaf badumatti jettam asirra gartanisin badii tigitanii nan Kamaal deeggare tam gartanisin bullo dhageeffadhu Muniira Habiibti laal Muniira jiinayaan walla lubbu jireessi waama taree waan duraan jedhu dhiisesi waamu lubbu siyyaatu oola Muniira lubbu dhageeffadhu amma ati waan afaan kiyyarraa bahe amantamoo waan namni sitti bahe amanta tanuma naa himi waan afaan keetirraa bahe namanan hayye an Kamaalin akkuma nama kamuu gastirra fidee namni gaafatu anaa yaa rabbii kiyya Kamaalin kun wanni jabduun namaa godhe dhiyooteen tana ayyooteen tabadde takka fuudheetiin ilma wal agarsiise akkam godha jedhu Kamaal gastirra seenee ati Kadiir yoo arrabsan eenyu oli maaltu fi iyyisi tanaan jedhe Kamaal. Ayyee. Ejet gila mani tanaan jedhu sukkaarii dhibba nagaleen Kamaal Kadiir eenyu naan jedhe Kadiir eenyu inni naan jennaan Kadiir eenyu akka ta'e itti himee ka sadarkaa kanaan nama godhee si gahe jedhee ufillee dabalee hunda warra isa gize inni na qaban jedhu na tuman jedhu makiina kiyya cabe jedhu na ajjeesuuf jedhu fi waa'ee gaafa kulleef awwal jalannee firaankii hunda kaasee haasa'e seenaa kaasee jechuudha akkuma seenaa Kadiir qabsoo keessatti gaafa Mallasaa gaafa sirba jaalalaa gaafa Suudaanii har'a waa'ee rabbii nuu himu kana seenaa Kadiirillee gaggaarii kaasee seenaa Kamaalillee kaase seenaa Kamaal keessatti nuti deeggartoota Kamaal shoora guddaa turre si takka fuullee lama anaayyuu sadii namoota baay'ee kaase garuu isii fuullee mootuu wanni fideef waan isin dhufe amma achi pushpushin goone fi ajandaa isaa akka jalan deemne maaliif gaafa biraa achumarra Kadiir arrabse borullee jabaa biraatti harkaanfata waan jedhuufi si galee kanamummaati malee isa jibbaa bannaati Shamsuudii keessa nama haga keetiif fuullee jaaladhu qabu habiibti anama waan sin jedhaa jiru dhagaye sires dhugaa rabbi sitti ba sheeticha na biraa kaasi ani keeti anaasi jidduu namni seenuun jiru nuti wal araarfata ana yoo feete na faarsi yoo feete na arrabsi lubbu sheeticha kaasi ayyee lubbu bareeti jaalladha Asli isaa dhuftee xixiqqoo. Yaasi na dhaggeeffadhu wallaahi namni gadi miidha keessi si galchee waa baay'ee dhugaa osuma garaa nan dandeenye ol beeban. Osuma garaa nan dandeenye. Wallaahi Suudii keessa dhagaye shamarran Suudii jiran keessa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Nama haga kee fi kullee jaaladhu fa amalullee hin qabullee namni beekullee jiru amma osoo namni rakkate firri kiyya wayii rakkate isinuma lamaanitti dawwala dhugaa rabbi wallaahi arraba miidiyaati miti enee እናንተን አምናችኋለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ This is a Sufi Araba, the number of the name, the Banjo kind of Hamtu, then I've come with the animal. So, Tasarabin Cairo, and as if they pass the cut to you see it. Go what other? Amma ajanda ke balleessi ta'e jedhu eenyuun arrabsaaya. Ajanda ke balleessuki I'm sorry. Ifama guddaa wallahi. Wallahi amma arrabaabiin ol bee amma mee kan ni beektan namni oguu arrabaa kee taa'uu hin danda'u. Haa eenyu arrabsu? Nakkan danda'u. Ajanda ke firraa balleessuki ifama lubbu wallahi fi jaaladha. Hin beeka suusii arrabaa kan namni suusii qabu namaa beeka wallahi. Wallahi namni tokkoon arrabsa laazima barbaade. Wallahi kulle ifama wallahi ajanda ke balleessuki ifama. Asuura Kamaal sibira nabira targinan sitti erge mana zofi qofa taate wallahi sitti nerko.
waan si jaaladhuuti dubbise malee annama meeqa waggaa guutuun arrabsaniin ilmooti Dhiiba mana godhe asii kanaas karaa dhiiba masnaa amma dura addunyaa kanarratti ammumaan banee nuti kumaan si arrabsee. Kuullee saree tana afaan namaa bar namittiin sun onnee na fuute. Muniira. Addunyaa kanarra nama haga harmeetti yaal seenaa jaaladhu naga hin qabu. Gaafa seenaa arrabsanuu dhaqee ofirraan kadhanne sii galee. Anamma waan si jaalatu waan si kabajuufi itti dhufu. Wallahi. Yaa bagana rakabdi wallahi jaalati tani tun baddee kaate. Si ol deebisuun amma lubbu. Ani meetu olma deebisi meetu gana deebisi jaartiin teessan warri teessan kitaaba jaarfadhaan suuraa sheedichaa na biraa kaasi an irtatti sin barbaadu kophaan si jaaladha. Beektu sira jaalladha. Hin dubbannullee jenne dubbachuun garii dirqama ta'a. Yeroo baay'ee ani lafumatti ol ka'ee darasa darree hin jedhu. Dhiifa mallee naa godhaati. Sheeyni yookaan namni sheekaa kun obboleessi kenna nama wal arginee nama umraaf dhufee biyya kana jiru nama qaamallee wal arginee walillee nyaannee walillee dhuyne nama kabaja qabuufillee nama kabaja qabullee munashida jabaadha nama gaariidha. Laakiin ilaalcha darasaa darree yoo qabaatan ibidda harkaan qabatan ilaalchi darasaa darree sheeka soof ta'an yoo munashidallee ta'an abbaa fedha yoo ta'an ilaalcha darasaa darree namni qabu deemeetiniin ibiddaa harkaan qabataa jechuudha. Silaan dubbadhu waan inni nama lamaan tokko nama sadii wayii taargeetu godhee taag godhee irratti dubbateef. Keessattuu namni miidiyaa kanarratti haadha faaxetitti bu'ee nama ija kiingititti bu'ee ta'uun beekan natti fakkaate. Obsan qabu jechuudha. Osoo nama biraa taate ni sabara amaluma darasaa darreeti jedhee bira tara. Laakiin haadha faaxetti irratti diriddiriin jedhan sun hin jiru jechuudha. Akkasuma obboleeyyan keenna zabana amma asliifaa amma faarfamaa waan gaarii dalagaa ummata sagalee hedduu ta'aa jiru kanatti ijoolleen hedduu amma taaktaakii kanarratti miidhaa jaraa caala badii jaraa caala faayidaa jarri ummata buusan hawaasa sagalee ta'uu keessatti hawaasa gargaaruu keessatti ijoolleen amma sheeyni taag godhan kun haala gaariirra jiran. Kanaafuu sheeyni viidiyoo kana dalagee tarree jannata tarree azaaba tarreen jannataatiif tarree azaaba nama harkan jirtu jechuudha. Abbaa rabbi jannata galchu rabbumatu beeka. Alhamdulillahi rabbii kiyya galanni haa ga'u. Ka balbala jannata wardiyyaa isin hin ta'in. Keessatti Oromollee ta'e dawlaa kamuu haa ta'u balbala jannata baga rabbiin haarisa isin godhin. Walaa qeesii walaa sheekii laka alhamdu. Awwalaan silaa Kamal Abdallah King Kamal Abdallah tarree azaaba tire jira jettanii namatti murteessitan. Kanaafuu waamichi annama lamaaf godha. Obboleettii teenya kabajamtuuf jaalatamtu haadha faatee takkitti kuma geettu takkitti qixxee kuma jedhaniimi viidiyoo sirbaa sheeticha irratti dalayde sheetichi kaabaa jala jirallee irraa kaase. Akkasuma sheetichi illee tarree darasaa darree kana keessan seenini viidiyoo ijoolleen tarree azaaba tire jirtii jette san akka kaaftu waamicha isinii godha. Yoo viidiyoo kana lachuu haadha faatee akka kaaftu na abdadha. Sheeyni illee yoo kaasuu baatan kallatti sanuu biyya kiingi keessa jiraata. To'annaa kiingi jala ooluun keessanii nafu jechuudha. Odoo miidiyaa irratti dubbii hin taane qaaman face to face walitti gabbaana jechuudha. Maalirree haadha faatee tuquu jechuudha ija kiingititti bu'u jechuudha.